Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Jirra jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Karaa TikTokii akkasuma FB karaa garteetiin YouTubii hundi keessanuu nageenyi kenna jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti isin bira nuuf haa ga'u. Maarree har'a waan addaa tokko qabannee dhufnee jirra. Innis maali jennaan markaza zaatu annixaaqiin karaa iimootiin barsiisuu irratti argama. Huruufa quraanaa akkasumas hadiisota gara 8tti lakkaa'aman barsiifamaa jira. Markaza kana shamarran kan barsiisu, shamarran teenna barattee barsiisuudhaaf ga'umsa akka qabdu agarsiisuudhaaf akkasuma ammoo hamilee shamarranii ol qabuudhaaf markazni kun qophaa'ee dhufee jira. Karaa iimoo irratti argattu. Namoonni galmaahuu barbaadan huruufa quraanaa fi hadiisota 8 keessaa filattanii barachuu barbaadan koottaatii gama keenya keessaan nu dubbisuudhaan gama keenya koottaa isiniin jenna. Koottaa baradhaa barumsi hundee qaroominaati. Barumsi hundee waan hundaati. Bu'uura waan hundaati. Koottaa baradhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Keessaan nu dubbisa.